Itoophiyaa keessatti mallattoowwan kufaatii mootummaa agarsiisan mul'ataa jiru. Biyyi tokko maqaa biyya jedhu argachuuf mootummaa mataa isheef daangaa sararame qabaachuu qabdi. Kunis daangaa dhaabbataa uummati biyyattii irratti walii galan kan ilaallatudha. Itoophiyaanis biyya jedhamuuf wantoonni ishee dandeessisu jedhaman sadarkaa dhabamuu irratti argamu. Keessattuu dhimmooti daangaa beekamaa uummati amanee fudhatu qabaachuu jalqaba irratti wantoota jiraachuu Itoophiyaa gaaffii keessa galchaa jiranidha. Itoophiyaan impaayera taatee erga hundooftee as daangaa dhaabbataa sabooti biyyattii itti walii galan sararattee hin beektu. Ta'us daangaa biyyootii ollaa qabaachuun ishee ifaadha. Kun ta'ee garuu keessoo isheetti naannoleen daangaa dhaabbataa qabaatanii akkaataa walitti bu'iinsa hir'isuun kan sabooti biyyattii hundirratti walii galan qabattee hin beektu. Inumaayyuu dhimmoota daangaa ilaalchisee akkaataa sabootni lama akkasuma sabni walii isaallee wal dhabutti bu'uuresseef dhundhuluu irraa duubatti jechaan jirtu. Haalli kun ammoo mootummaan biyyattii itti fufee jiraata kan jedhu mamii keessa galchaa waan jiru fakkaata. Biyya ajandaan siyaasaa akkaan bal'aa ta'e keessatti adeemsifamaa jiru Itoophiyaan qormaatawwan injifachuun ishee rakkisan hedduun dhugamaa jirti. Sabni tokko akka waan saba tokko caaluutti barsiifamaa, sabni tokko yoo saba tokko weerare akka waan uumaan isaa isa gargaareetti lallabni biyyattii keessatti karaa gaggeessitoota siyaasaa Amaaraan taasifamu ammoo inumaayyuu rakkinichatti madaa bal'isaa waan jiru fakkaata. Lafa saba tokkoo humnaan weeraree fudhachuu uummata tokko irratti haboo adda akka qabutti biyyattii keessatti sabni Amaaraa barsiifamuun har'a qofaaf osoo hin taane egeree Itoophiyaa gala wal waraansa Filisxeemii fi Israa'el fakkaatutti oofuuf waan deemu fakkaata. Haalli kun ammoo kufaatii mootummaa impaayera Itoophiyaaf karra bal'aa banuu mala. Akeekni biyyattii keessatti dirqamaan lafa saba tokkoo mocoranii saba biraaf laatuu kun mootummaa biyyattii gaggeessuunis akkaataa tooftaa siyaasaatti kan ilaalamu. Gocha akkanaa dhaabsisuuf yaaluurra daranuu jajjabeessuun ammoo ofuu duutii maaf ofuutii isa Oromoon jedhu fakkeessaa jira. Akka nagaan sabootaa gidduutti jiraatuuf daangaa sabootaa tiksuuf dirqama kan qabu mootummaa ta'e osoo jiruu akka ulee siyaasaa qolachuuf isa dandeessisutti ilaaluun lafa uummata Oromoo daangaa irraan saboota ollaaf kutee kennuun hanga har'aa itti fufee jira. Adeemsi kun daangaa godhachuu dhabuurraa Oromiyaan akka caaseffama mootummichaatti kaartaa dhaabbataa qabaachuu akka dadhabdu taasiseera. Kaartaan Oromiyaa yeroo irraa gara yerootti kan jijjiiramaa oolee bulu hangi bal'ina lafa isaa hir'ataa kaartichis dhiphataa akka adeemu taasiseera. Kun ammoo dibaa dhokataa ilma Oromoo keessa ruuqamaa jiru kan gaafa dhowu impaayera kana caccabsu taasisaa jira. Biyyattii keessatti lafti daangaa hin qabne lafa naannoo Oromiyaa qofa fakkaata. Bulee ka'ee waggaarraa gara waggaattis daangaan lola hin dhabne daangaa Oromiyaa ta'eera. Sabni keenya Oromoon daangaa irraan jiraatu yeroo garaa garaa buqqa'uun kan isa mudatu waggaatti tilmaama nama 200,000 ta'u qe'eef lafa isaa dhabuurraa duuba jedhee hin beeku. Haalli kun Oromiyaa keessaa addatti bakki mul'atus kaaba Oromiyaa Walloo, Karrayyuu, Wallaggaa, Booranaa, Harargee, Arsii dabalatee kallattii daangaa Oromiyaa mara irraan wantootuma wal fakkaataan raawwata. Barsiifni saboota ollaa Oromiyaa akka waan lafti isaanii uummata Oromoon qabamee jirutti bulchitoota naannoleef mootummaa federaalaan karaa dhoksaaf mul'ataan taasifamus biyyattiin naannoo waraanni keessaa dhibee hin beekne ishee taasiseera. Haalli kun daangaa godhatee nagaa waaraan biyyattiif akka ta'uufis abdii qabatamaan kenname dhabamuun daranuu dhibdeen daangaa akka itti fufee adeemu taasiseera. Gama kaaniin Itoophiyaa keessatti kufaatii mootummaaf agarsiiftuu ta'uutti kan jiru adeemsi siyaasa keessoo mootummaa wal xaxaa adeemuuf walamantaan dhibuudha. Keessoo isaa keessatti walamantaan caasaalee mootummaa naannolee gidduu walamantaan jiraachuu irra taree hanga dhibdeen sun babal'achuun gara waraanaatti oofsisuutti gahaa jira. Addatti naannoon Amaaraa ifatti humna faannoo jedhamu leenjifachuun fedhii daangaa lafaa bal'ifachuu qabu daran dabaluun egereen biyyattii waraana keessaa kan hin baane ta'uuf agarsiiftuu kennee jira. Kana malees seenessi kijibaa naannichatti hawaasatti himamu akka waan qabatamaa yookaan dhugaa ta'eetti ilaalamuunis qormaata guddaa biyyattiin keessummeessaa jirtuuf daran ishee quunnamuuf jiru keessaa isa hangafaati. Saba tokko dhaadessuun waaqa fakkeessaa
akkasuma ijoollee waaqayyootti akeekaa saba tokkommoo akka waan diinaaf seexana ta'eetti barsiisni taasifamu mallattoowwan kufaatii biyyattiif sababaa ta'an keessaa isa tokko. Biyyattiin gara abdii naga qabeessaatti adeemti kan jedhu hin jiru. Inumaa gara waraansa hamaatti adeemuu malti kan jechisiisu dirqamaan lafa isa tokko waraanaan irraa buqqaasaa saba tokkommoo qubsiisaa adeemuun yeroo itti fufee jirutti nageenyi waaraan fuula duratti ni dhufa kan jedhu hin mul'atu. Jalqabumaa Itiyoophiyaan biyya isaa ta'uu amanee kan hin fudhanne hawaasni hiddi isaa kush ta'e hedduun adeemsa Itiyoophiyaan eenyummaa isaa dhabamsiisuuf taasiftu mormuurraa duubatti jechaa hin jiru. Haalli ammaa akka duraa sabooti eenyummaa ofiitti qaanfatanii of dhabaa kan adeeman osoo hin taane yeroo eenyummaa ofii barbaaduutti adeemaa jiran waan ta'eef haalli kun biyyattii kijibaan ijaaramteef madda mata ba'uu isa jalqabaati. Sabooti humnootii nuti Amaara jedhan liqimsanii jiran kanneen akka Agaw, Qimaantii ifatti eenyummaa ofiitti deebi'urraa hanga loltuu leenjifachuutti gahaniiru. Haalli kun tarii maaltu beeka saba afaan gaafatu dubbataa ture kaasuu danda'aa kan jedhutti nama geessa. Biyyattiin biyya cubbuu kan cubbamoonni ijaaran ta'uutti fudhata. Oromoof sabooti biroon ta'us saboonni kaan ammoo biyya waaqaa ta'uuttis fudhata. Inumaa biyyattii kan geggeessaa turan kanneen akka Minilik waaqa isaanii akka ta'eettis kan ilaalan jiru. Kaaniif garuu Minilik diina guddaa waraabessa gosa isaanii daguugee dhabamsiise ta'uutti amanu. Biyyi seenaa wal afoo lama qabaattee jiraattee itti fuftu hin jirtu. Itoophiyaa silumaa impaayera taateef garuu haalonni kun mallattoowwan kufaatii ishee agarsiisan keessaa isa bu'uuraati. Egaa hordoftoota Finfinnee Maltiimiidiyaa qophiin har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Qindeessee kan isin biraan gahe ana Aagaa Jimaa ture. Chaanaalii keenya Finfinnee Maltiimiidiyaa like, share fi subscribe gochuun qophiiwwan keenya jaallatamoo yeroo yeroon daddafee akka isin dhaqqabu taasisa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannoo waliin michoomuun dhageettii gurra ofiif barbaachisaa kan ta'e dambalii yaadaa argachuudha.